للمني جرا كثير أرسيت للمني هما قلنا دندن نجسي سنيفيو دچا سانجرا بيرا لك إن أجسانيف صداتمي هفيجرا Angawotni Oppido Duranim Odipi amma akkaataa dhuma karoorfataniin waraana agaazii aanichamaan dheeffatee ture naatoo tokko malee hiriirtota harka duwwaa mirga isaanii falmachuuf baanitti bobbaasuun rasaasni humnootni kunneen ummatatti roobsaniin lubbuun qabsaa'ota haqaa sagal yoo dabru iddoos qaama hir'isuu maatiin miidhamtootaa fi wareegamtootaa ni himu. Angawotni fi waraanni agaazii aanichamaan dheeffate jabaan dhaanee boo'icha nama dhoogaa akkuma jedhamu tarkaanfii ilma ajjeesanii haadha irra teessisuu magaalaa Dambidollootti mul'atee ture magaalaa Hasaasaattis qe'ee wareegamtootaatti dukkaanaan akka hin dhaabbannee fi maatii wareegamtootaas boo'icha dhooguun tarkaanfii diinummaa wal fakkaataa dabaluu maatiin wareegamtootaa miira gaddaan waa yeroo san ture nuuf odeessaniin. Sagarana bootaan ijoolleen teennatti wareegamte bootaan maqaan isaa addaa qabrii kiristaanaa jedhama. Naannoon sun bal'aadha. Naannoo sanitti wareegame namni hedduu. Naannoo sanitti caccabe. Kanaaf achi keessaayyuu reeffa fuuneetiin awwaaluu haga dadhabnutti sadarkaa san geenne. Namni manatti hafeetiin guyyaa sadiif manaa bahuu hin dandeenye jechaan danda'ama. أول سلا دكان أكجزاك أي شبري كان يديت أكجز أوجا. أرجتني ورون أما نمني جلادو إيه ولو تكتك أولاً أبايي شيء أمان جانيني وبليسكية تكو أبداني هدت وجانيني كثير كل جانيني بابي تسباتي كمال شولا جانيني أرجتني كنين مرتي مجان إدو عبد الحكيم جانيني كنين بكتك ور أولاً مي حرق اللي قدا إساني بوتا أول إساني تنوبه كان ملوك هجوسيسه قام أوروميا رمضامي قام هن دربتما بوليسا كناف هن دربتما مكلاكيا وقامو مكلاكيا كناف أغازي دور غولة أبسي سولة نما دندوتو أشي رمضي دان دفيتين تركافيسا تركانفين أكفودة مغوسيس وصول أورغو دندو ألات بكتين سراويتي كم أورال إنك أتى أتينو ورالي قرصتي إتنو فيتين جد نمني كيس تايتين جد شريط وفتاة كن ما كيس تاين نادف تأجيت نام حقناتين نادفته قاسم أنسيت كدو نام حقناتين نفني ربي سيا صبر تسمعيت صبري ويتون أبو يرين وما صبري ويتون أب أنا مو مال ربي نقرنها قو والله صبر أما صبر أما يو صبر اللي موتوم مان كن أن علمك يبيتشنا يلا دو ودون تان ملو إذا كنت ميتين جد ودون تأ كثين بلاش حقر على رجلاتين جد بمني كيسان كينه قافس أما صبر Irroowwan Oromoo bilisummaa saba isaaniif lubbuu isaanii bakka bu'insa hin qabne gumaachanii dabranis kanneen qaamni isaanii hidhatee carraa lubbuudhaan turuu argatan yaalas dhabanii jireenya hadhaawaa jiraataa akka jiran himuun. Akkasitti taanee namni tokkochoo kan laaleen nu hubate tokko hin jiru yaala dhabaarraa haga ammaa obboleeyyan kee yookaan abbaan kiyya ka'a. Kiraanchii lamaan deemanii jira yaala dhabanii osoo yaalamanii ka fayyuu danda'an. Nama lakkoofsi isaa hin beekamne madaayaan ka qaama dhidhatee ka har'a kiraanchii hin deemne ka harki cabe ka miidhame baay'ee miidhamaan aanaa keenya kana keessatti jira. Namicha wayii keessattuu ishii kiyyaafu ijoolleen estiroo kumtaala baatee dhoqqee dhiitee hojjetatu na gargaara jedheen ani humna hin qabu luka hin qabu sibiilli meetira lamaana keessa jira asii kaasee haga asii na gargaaraati ijoolleetii akka dinnicha bitadhu na godhaa jedhee hin dadhabe. Ilmi kiyya kan gafaattu gaafas dhaame lukata kan dhaamne harkan dhaame akka xamadamee itti dhumate awwaala kiristaanaa kana keessa darbanii achi ture achi namni argee fuudhanii haakimii assidanii walitti xaxanii dubartiin iskaarbii maqrabaa waa maratti qattee akkasitti xaxanii dodola fidan dodolatti xiyyiiti 6 keessaa baasan walaayittaa sooddoti 9 keessaa baasan nuti lachuuyyu harkillee haga kanaan. Abba warra kiyyaatu na jalaa du'e daa'ima ja'a sadii irraa ajjeesan kun gamma mana namaa hojjedhe ka guddisaati. Anoo nama dhiyaadhee makiinaa keessa taa'uun saafadha lutti kee waan ajaa'uuf homaa furmaata tokkoon argamu. Achi akkasi shamee waan qabutti fixadhee an kadhadhee iyya ta'uu garra fide
bulchiinsa shaashamanneellee fidee ka shaashamannee deemii galisii gadisii bilbilaa deemii galii ka'aanaatitti naan jedhe ka'aanaatitti hin dhaqe haadha tiyyaa naan jedhe fotoo kanatti mul'iseennaan odoo dheessitu kun odoo dheessitu akkana ta'e naan jedhe taree ilmi abbeeraa kiyyaa harka asit dhabeeraa wanti tokko hin argamu naan jedhe gargaarsaaf garuu fuudheetiin ka mana yaalaati barreessanillee fuudheetti hin dandeessisu wanta takka hin dandeessisu naan jedhe deebi'eet ammallee dhaqee ka shaashamanneetitti mucattii ordiyyaa ka achi maqaa waamtu asu jirti liqqamu jirtii jedheen asuma jirtii jedhe achuma deemi jedhiini homaa jiranii deemi jedhi naan jedhe qanii sadi dhaqee mucaa hoyittu naan gale achirraa mataan kiyya na tuqaame odoo ofii hin beekin asi galee magaalaan kun kana ta'e odoo hin beekin bultii 12 bulee asii fuudhanii kuyarra na fidan kuyarri nageelli na ajajje urga sanirraa sammuun kiyya na tuqameef ilmi kiyya hagadhaa hin fayyine mana yaalaa jira hagadhaatitti. Na argitan marti keessanuu hin mala alutti kiyya. In qabu wanna takka akka gaafa inni dhaamee irraa qanii kana tokko ani ufiitiyyaa dhokata'a akkasi kadhata'aatiin ittiin deebi'a malee mootummaa irraa suunii tokko argadhee hin beeku mucaan kiyya. Homaa godhuu hin danda'u. Kana caalaallee mee obboleeyyan kiyyaa dubbatanii akka miidhaan irra qaqqabee isaan irra qaqqabe baay'eetu jira. An hawaasaa ciisee hospitaala hawaasaa ciisee Oromoon hasaasaa shilingii birriin kana Orominnatii dhugaa qabu birri 10 na gargaaree hospitaala bahe. Hospitaala bahe asitti du'uu ga'e sibiila giraama 50 baay'eetiin asitti du'uu ga'e. Haati tiyya karaarra afattee ijoolleen hiika shonkooraa karaarra afatteetiin gargaarsa naa kaafataa dhufte doolcheef sumuuniidha. Namni wallaaleen jira natti fakkaatu. Doolcheef sumuuniin gargaarsa naa gaafataniiti Dr. Mahammadiin na fidanii homaa baasuu hin danda'u kun hiiqaa mootummaatii baasuu hin danda'u naan jedhe. Sibiila sanarraa baasaa rabbiin isin qabe jedhe. Sibiila salee narraa baasuu didanii booda haati tiyya karaarra afattee obboleeyyanti sibiila narra hidhanii jira giraama 50 lafee addaan ba'e jedhanii qaama kiyya tokko asiin seessanii foon keessa seessaniitiin akkana narraa ija babaasa. Akka jiru fotoon yeroo sanii ka feesbuukaan dabareellee baay'ee jira akka jiru mana jira fotoo yeroo sanii ka sibiilaan baatee jiru. Akkasi gubadhee karaarra naa afatanii naa kadhatan. Namni na beekullee baay'eedhaan na gargaaranii agas haati tiyya afattee siistariin tiyya ta guddaa tanarra dhalatte asaasa ardaayita afatte isaan waliin. Adaadan naa oolan isaan kun dimmaa dhufanii asa dooda ardaayita afattee madaabara afattee takka ammootu gabaa keessa afattee akkasin naa kadhate. Aguma sana akkasumatti imaamni masgiida kennam guddaa Haaji Muusaan dhufanii manan arganii mi'attiitiyya masgiida keessa yoo lallabnee sii kadhanne nullee hin qabani akka sii kadhannuun hin qabnu jedhaniiti dhufanii kadhan mana qarshii keessa ofiitii baasanii sibiila kanarraa baasanii qarshii 10,000 naa hinna gaafa 10,000 sibiila kanarraa baasuu deeman 20 nuun jette 20 malee ani akkasuma fidanii makina kontiraataati sibiila waliin mana nagalchanii basabbasaa dhaqee kun kamma argadhe sunu deebi'ee wacii kiyya saabatee marfee takkatti kiniini lama naa bitan birri 50 kiniini lama qofa gubadhe qofa kalikumsa akka dhiyineef akkasi dabarsee gaaf kan akkasuma sibiila waliin gubadhe ufajjeese hawaasaa dhaqee ufajjeese achi gata asi namni biraati maazariin qabanii hawaasa nageessanii ufajjeesaa fooqii irraa uf darba kana gubataan jiraadhu waaqa sibiila narra baasaa achuma dhaqee doktoroota an gubadhe akkan taane ol fuudhanii sibiila gubbaa ganna darbaniiti birriin kafalee waraqanni birriin dhufne sibiila osoo mastaagajaa takkatti naan kenni akka dhiiga kiyya akka wannaatiin na keessaa yaasa sibiila sana keessaa guuran. Akana qoca sibiila na keessaa guuranii jee diqqaatee wallaahi billaahi rabbi kana argen masakara na ufii baadhuuf osoo hin ta'in namni waan baatee makiinarraa na buusu na ulfaata
simmintoo daka kana fuudhanii qophaa budduu kiyya kana bicha mul'ata. Na godhanii narraa na galchan. Galee gaaf kaanitti manni na ajaa'iba namni beeksisni manni raqa ajaa'iba jedhan. Ani hantuuta mana keessa du'e jedhan maalinni wanni ajaa'iba. Aadaa anatu ajaa'iba akkasi shameetini. Aadaa ana shamee ajaa'iba. Akka wareegamee jedhe kana ka maatii isaa duddatti akka kumtaala baadhatee ka isaan bulchutu jira. Kalistiroo hojjetee isaan bulchutu jira. Ka guyyaa qotee bulaa onnoo hojjeteetiin isaan bulchutu jira. Eessa jirta jedheetiin namni isaa yaadate tokko illee hin jiru. Haga ammaatitti jecha. Waan godhu dhabe maazariin gisee san karaa marti cufame suuqin marti cufame bira baanii fiigan. Amma kana arguu bajjeesanii baanii fiiganii ennaan siistarii tiyya takka jira. Birriyeetee jedhee ati marti nu siistaroonni illee nagattee na biraa fiidde takkitti wayi xiqqitti na bira bishaan distii tokko na daffiste bishaan daffiste na harkisteetiin akkana na harkistee lukuki saafaa sibiila keessa na geette bishaan daffaa kana luka uf naqe. Akkuma godhe laaffisee ofirraa baasa jedheetiin. Yoo ofirraa baasnu manni kun ofirraa an baasametti tana waliin shamee ajaa'iba namni na dheesse waa namni seen nu gaafatu manni warra ajaanuun jedhani nan gaafatan jedhee saalfatu dura siige. Ofirraa baaseeti mana shame iddoo xiyyiitiitiin dhiisee iddoo biraati akkanuma siqeetum hagan mana keessaa gabbaye. Na keessaa gabbaye doktor Maamadiin fidan fidan. Gotaan mucaa wayaan hin beeku as jira as jiru. Akkana na laale kuni kaansariitti ta'eera yaalan qabu irraa mursiisaa deemaati jedheen. Maazariiti imma galee immaadhe yoo rabbi isaan na kenne kana kana ajjeessu ta'e hin du'u luka kiyyaan laman awwaalamu gizema takka awwaalamu barbaada yoo du'ellee kana amma akkanuma osuma argitan mullaa caadisii naa bitaa naa daffisa'e ol fuudhee of biinxe waan godhabee gubadhee afaan irra galee raamuun na nyaata gubadhee waan ta'u dhabee of keessaa disse. Nu ammallee gochi duraan tare kana ijoolleen ta'e nagaaf sanuun uummanni keenya tokko namni waa qabu akka waa qabuun gargaarsa godheefii jira. Achi as akka aanaatitti akka biyyaatitti namni tokkochi ijoollee tanaa gargaarsa godhee ijoolleen tun gargaarsa argatte hin jiru. Wanti dhoogi amma eenyu ka hojjetu eenyu waa namaa godha. Wallaan martina yaa'ee muyatti arabbu mas ajjeese naan jedhan bakka atu fiillee fajjeesar tarabbillee ajjeese naan jedhan. Alhamdulillah har'a gaye yoo akka nama tokkooti iyyatuu qaba. Amma kana qaamni danda'oo jiraate qaamni gargaaroo jiraate akka itti jiru argitanii akka nutti kiyyatti jiru har'a tana hin ajaa wanni qaama kee keessaa baa gadhaa tana ajaa ani amma mootummaa marraa qaama wanni nu akkana taaneef kana diddaaf sabni nu gargaaroo jiraate namni nu gargaaroo jiraate mootummaa yoo ka oduu kenna gaata qabu jiraate akka nu gargaaru jedha gargaarsuma gaafadha alluka kiyya muradhu irra gizee takkatti marfee nama ajjeessan na waraananii du'uuna wayyi luka kiyya muradhee dammootu injiraadha natti illee fakkaatu ammallee taanaan akka itti jiru isintu argee nutti kiyya haga ammaa kana hin ajaa hin dhukkuba galatoomaa isin. Hanga adhaatis namni isaan yaadatee iyyuu hin jiru. Komiin keenya guddaan kana. Namni jijjiiramni kun dhufee erga jijjiiramni kun dhufee sabummaa isaatiif gabrummaa irratti fe'ameetiin jiru kana ofirraa buqqisuuf jecha malee namni tokko addatti biyyattii tana yookaan bilisoomsa jedhee ka deeme hin jiru. Biyyaaf caccabe, biyyaaf wareegame. Qaamoleen jijjiiramaa amaanaan ummataatti kenname humnoota kaleessaa qabsaa'ota ajjeesisuu hidhuu fi biyyarraa baqsuu keessatti adda durummaan hirmaachuun harka mirgaa sirna abbaa irree sabichaa gabroomsee qabeenya isaa saamaa turan qaama geggeessitoota haaromsaa ta'uun taayitaawwan gurguddoon kennameef qabsaa'otaa fi maatii qabsaa'otaa dallansiisuu eeru. Ummata hagana mara ficcisiisee hagana miidhee hidhaa kahiisisu isaa kana mara godhee yeroon umaal taanu yeroo ummanni Oromoo qabsoof wareegamu keessatti nama wayyaanee waliin kana nu godhe adda deebisee mootummaan kun nama yakka haganaa kana mara qabu fuudhee
akka waan baga yeroo san ummata san ficcisiifte jechuu wayititti aangoo dabaleeti ol dabarsee yoo gubbaa sanitti arginu hamileen ummata Oromoo kun keessa cabee jira. Hamileen kenna nu cabee jira. Namichi amma jedhan Ato Awwal Abdii ka jedhan kun gosaanillee gosa tokko anaan. Gosa haa taanu malee gosaa miti inni diina wayyaaneen addan jiru. Ammallee wanti dhaamanu jira. Awwal Abdii ka jedhan kana yoo inni ammallee akka reediyoo keessa achi dubbateetiin jedhu yoo inni dubbatu ummanni jedhan sunu wallahi oduu cabsine hin waan kennisan. Nu dubbataa jennu ofirra gubanni. Hagana gubanna qabna. Maali? Ammallee wamaaf wayyee wayituu hin qabnu. Kaabineen aanaa gadabi. Biiroo seentee haa hujjuu namni jahaa sun achiin gadhiise mootummaan jarri biiroo haa hujjuu nu keessa baanaa jedhan. Haa akkasii miti. Gooftaa kennan nu ajaje jedhee Awwal tasgabbeessee guyyaa gaafsaniitiif nurra dabarsanii gaafa kaan hidhan nu guurani. Gaafa ijoollee ajjeesan bira lufne. Hidhan nu guuranii hidhaa san keessatti waan naman goone nu godhani. Xollaa inni hidhanii umrii kanaan jaarsa ka'ima odoo hin jennu luka qullaa caammaa nurraa baasanii mana udaanii seennee akkasiin gallee amantaan keenya Islaamaa luka udaanii saniin salaamne. Waan goonu dhabne salaata dhiisuu hin dandeenyu amantaa kennan nu dirqamsiisa. Kana nu godhan. Gaafsan akkas nu godhanii ijoollee teenna fixaniiti. Nu hidhanii nu garafanii waan hin goone nu godhanii sunnaa islaamummaaf areeda keenya nurraa haadanii garuu inni areenni kun waan balleessine nuti yoo balleessine illee balleessine malee nullee waan balleessine maa ijoolleen teenna gaafsan dhumti hin fixinaa jechuu takkitti malee waan isaan goone hin jiru. Kanumaaf xollaa inni hidhanii waan godhan nu godhanii haga nama katamaa kana keessa haga nama 80 wayi akkana hin taane fakkaatee hidhan akkana nu godhanii. waa'ee qaasimaan siyoo kaase waa'ee amantaa irratti illee 2004 yeroo sanillee akka carraa ta'ee waggaa 2 hidhamee jiraan namni 4 wareegamee jira nama hedduutu rasaasaan rukutameetiin hojiin ala ta'ee jira yeroo sanillee dhimmi kun ka nu qunname yeroo 2 jechaam gadab keessatti yeroo 2-3 ta'a. Seenaan isaa ka duriituu nutti hin tolle dur tama astamaarii ture asitti achi fuudhaniitiin aanaa kana nu galchan. Urga gaafsan irraa seenaa ummata Oromoo balleessee hadhage. Gizee sanuu waan nu godhe amma laakka'ee ani xiqqoo jaarsaa hin himu malee seenaa ijoollee teennaa irratti raawwachiisan tokko Qaasimansee tokko Abdallaa Awwal Abdii lamaffaa Qaasimansee sadeessoo Shittaa Sobbooqaa jara kana namni ijoollee keenya irratti waan kana raawwachiisee bira dhaabatee shirritii uffatee dhaa warri jedhe kanni. Godina irraa dhufanii haga torbaan tokko as ta'ani. Yoo nu dhaabataa bullu isaan rafanii ganama nu gayyaa'aniitiin waan biraan irratti qaaqan. Kun godina irra hin jiran fakkeenyaaf ramadamaan godinaa hin jira. Ramadamaan godinaa yeroo sana sirra ramadamee dalagan Shittaa Sobbooqaatiif Qaasimanseeti. Kunniin illee godina irraa kan nama itti amanan taanaan nutti ergan. Erganiiti wama inni jedhe fudhataa waliin mari'ataa nurratti hojjetan. Ammallee hoo wanti nu jenneetiin jedhu amaanaa rabbis ni taata'u nu dhumaatiin hin jirraa akka jara san achi nurraa buusanii ummanni haqaa inni hin beeku ummanni ka gadhaanu jira ka keessa uneetaa keenya beeku ummata kanniin kaardhalee wayyaan wajji harka san salaata walii hidhateetiin nu nyaataa nu jijjiirameetiin nu nyaataatiin hin jiru. Nama televezyiina ofii aarii irraa dhahee cabsuuf ta'utu jira. Yoo argu isa maskootii foddaa televezyiinaa keessa yoo argu aaree gubatee kaleessa nama ficcisiise nama yakka guddaa nama irratti raawwate fuudhanii adda nama seeraan gaafatamuu qabu yoo fuudhanii aangoo ol aanu irra kaayan. Yeroon ka ol guddisan yoo ta'e mootummaan sila waan kana hubatuu dhabeetimu gocha inni kaleessa raawwate isa wallaaleetimu beekaa hamilee uummata kanaa dha'uuf ka jedhuyyuu mootummaa keenya birattuu komiin guddaan nutti argamaa jiru waan kana kumatuu barbaanna kana haa nu hubatanii barbaanna. Namni gocha kana godin irraa
haga asiitti nurratti raawwatan gaafsanillee shittaan godina jira inqaasimanseellee godina jira kun caffee dhufe akkasumatti hooggantoota asii ta'an waliin ijoollee teenya irratti gocha akkasii san raawwatanii ijoolleen teenya ka maqaadhaantu nama 9 malee kadhaamee hagaadhaa agalgilooti ibaayee diqqaatee nama kurna kana nan qatu haga dhiiraa dubartiin bahutti. Ilmi haadhaa tokkochaa na bira du'e waan godhabee yeroo isa keessaa baatu sanis sireerra jira sireerra nabuu isaanii jiran ana lafa nagaa isa algaarra ciibsadee waa yaadadhu keessa. Namni rakkoon irra ga'e ana kana qofa namni sagalee kan itti dhumu ollaa keenya dodola nagaa kofale nagaa oreen nagaa namni hin duune namni nu ajjeesise awwal abdiiti namni nu ajjeesise awwal abdiiti namni nu ajjeesise awwal abdiiti. Kuwan isa jala hiriire uummanni maqaadhaan kunniin ka akka shittaa ka akka asimas awwal abdii sun sadarkaa Oromiyaa irratti hojiin idilee isaa wayyaaneen waan isa amantuu fi itti amanamummaa guutuu waan qabduu fi waan nu jenne guututti nu raawwachiisa hawaasa kana gabrummaa jala nu fidee sakaalee nu jala horata jechuun nutti erganiiti uummata keenya kawaa dubbatu hiriira kayaa qabsoof socho'u gabrummaa ofirraa ka finqilu diina jedhaa shororkeessota jedhaa diina jedhaati mootummaa keenya kana simbira wayii taanee dhaqaan irraa nu ariitanii akkana mootummaan hin jigu akka nu isin hin jenne bulaan mana jedhaa ture. Mirga abbaa biyyummaa saba kanaa akka mirkanaa'u walqixxummaa fi dimokiraasiin dhugaa akka jiraatuuf hiriira mormii akka guutuu Oromiyaatti waamame ka'umsa godhachuun hiriirtota gandoota aanaa gadab hasaasaa magaalaa hasaasaatti bayan irratti tarkaanfiin fudhatamuuf akka karoorfamee ture aangawoota naannoo Oromiyaa fi godina Arsii Lixaa irraa aanichatti ramadamaniin abboota qeerroo fi qarreetti kan himame dursee ta'uu manguddootni aanichaa dhimma kana dhiyeennaan quba qaban ni dubbatu. Gaaf dura wanni kun jalqabamu bara 2009 akkuma biyyaatitti taanee warra OPDO'n ka caffee irraa dhufeef ka asii ka godina irraallee dhufe ijoollee teennaan fixinaa ijoolleen teenna hadha'oo hiriira kana baate illee waan tokko akka hin balleessine nutu fudhata ijoollee teennaan jalaan fixinaa jenneeni hiriira kana nu jalaan ijoolleen hin ooltu oolaallee jenneen nu sarmitu haa baatu dhiisaa jenneeni kadhannee irraa dhabne. Gaafa san wanni seenaa ta'ee manguddoo keenyatti illee qeerroo fi qarree keenyatti illee wanni seenaa ta'eetiin jeemu namicha Oromiyaa irraa ramadame Awwal Abdii jedhamu osoo jaarsi biyyaa kadhatu yeroo lama jecha guyyaa salaata zuurii irraa deebi'ee namni gurguddaan keenya kadhateeni oolchuu dandeettaati. Namicha Oromiyaa irraa ramadame Awwal Abdii jedhamu osoo jaarsi biyyaa kadhatu yeroo lama jecha guyyaa salaata zuurii irraa deebi'ee namni gurguddaan keenya kadhateeni oolchuu dandeettaati. Saraawitii kana nurraa qabi. Hiriira nagaa baaneetiin lallabnee jirra akka seera Arsiititti. Lallabnee homaa godhuu hin dandeenye gisee saniif yoo dachaa isaan jara bira dhaqeen ajjeesaniif sodaatamee hafee jira. Aangawootni OPDO duraanii ODP amma akkaataadhuma karoorfataniin waraana agaazii aanicha maandheeffatee ture naatoo tokko malee hiriirtota harka duwwaa mirga isaanii falmachuuf baanitti bobbaasuun rasaasni humnootni kunneen ummatatti roobsaniin lubbuun qabsaa'ota haqaa 9 yoo dabru iddoos qaama hir'isuu maatiin miidhamtootaa fi wareegamtootaa ni himu. Aangawootni fi waraanni agaazii aanicha maandheeffate jabaan dhaanee boo'icha nama dhoggaa akkuma jedhamu tarkaanfii ilma ajjeesanii haadha irra teessisuu magaalaa Dambidollootti mul'atee ture magaalaa Hasaasaattis qe'ee wareegamtootaatti dukkaanaan akka hin dhaabbannee fi maatii wareegamtootaas boo'icha dhogguun tarkaanfii diinummaa wal fakkaataa dabaluu maatiin wareegamtootaa miira gaddaan waa yeroo san ture nuuf odeessanii. Sagarana bootaan ijoolleen teennatti wareegamte bootaan maqaan isaa addaa qabrii kiristaanaa jedhama. Naannoon sun bal'aadha. Naannoo sanitti wareegame namni hedduu.
naannoo sanitti caccabe. Kanaaf achi keessaayyuu reeffa fuuneetiin awwaaluu haga dadhabnutti sadarkaa san geenne. Namni manatti hafeetiin guyyaa 3 manaa bahuu hin dandeenye jechaan danda'ama. Awwaala silaa dukkaan akka gizee qayyi shibirii kaaniitiin akkasi dhooggan. Argitanii warroonni amma namni jalaa du'e hoolota takka akka awwaalan abbaayee ishee amaan jedhaniin obboleessa kiyyaa tokko abdanni hiddatoo jedhaniin Kadir Ukulii jedhaniin abbaa beetasabaati Kamaal Shoolaa jedhaniin argitanii kunniin marti mucaan ida'u Abdurhakiim jedhaniin kunniin bakka takka warra awwaalamee har'allee guddaa isaanii bootaa awwaala isaaniitti nu bu'e. Kana muluu kagoosise qaama Oromiyaa irraa ramadamee qaama hunda darbatamaa poolisaa kanaaf hunda darbatamaa makalakaya yookaan immoo makalakaya kanaaf agaazii dhoorguullee dhaabsisuullee nama danda'utu achi ramaddiidhaan dhufeetiin tarkaanfiin akka fudhatamu goosise osoo dhoorguu danda'u. Alatti bakka ta'e nutti saraawitii ooraalii naqatee achi nu dhufe. Ooraalii gara 3 nu dhufeetiin jedhe. Namni keessa taa'eetiin jedhan shirri xuufatee kennuma keessa taa'in. Na dhufte achitti nama haganaatiin na dhufte Qaasim Ansee kadu nama haganaatiin dhufanii Rabbi siyaasa barsiisu jetti. Sabrii wayituu hin qabu jedheen. Homa sabrii wayituu hin qabu. Ana immoo maal Rabbiin galan haa ga'u wallahi sabbarri amma sabbarri amma yoo sabbarrelli mootummaan kun an ilmi kiyya bichaa na yalaa du'u oduun taane muluu isaa kadhumeetiin jedhe oduu dhumtee akkasiin bilaash hagar dhaallee nurra jiraateetiin jedhe dhumni keessan keenya gaafas amma sabbarri. Qeerroowwan Oromoo bilisummaa saba isaaniif lubbuu isaanii bakka bu'iinsa hin qabne gumaachanii dabranis kanneen qaamni isaanii hidhatee carraa lubbuudhaan turuu argatan yaalas dhabanii jireenya hadhaawaa jiraataa akka jiran himuun. Akkasittuu taanee namni tokkochi yookaan laaleen nu hubate tokko hin jiru. Yaala dhabaarraa haga ammaa obboleeyyan kiyya yookaan abbaan kiyya kiraanchii lamaan deemanii jira yaala dhabanii osoo yaalamanii ka fayyuu danda'an. Nama lakkoofsi isaa hin beekamne madaayaan ka qaama dhidhatee ka har'a kiraanchii hin deemu ka harki cabe ka miidhame baay'ee miidhamaan aanaa keenya kana keessatti jira. Namicha wayii keessattuu eeshi kiyya haafu ijoolleen eestiroo kumtaala baatee dhoqqee dhiitee hojjetatu na gargaara jedheen ani humna hin qabu lukan qabu sibiilli meetira 2 keessa jira asii kaasee haga asii na gargaaraati ijoolleetii akka dinnicha bitadhu na godhaa jedhee hin dadhabe. Ilmi kiyya kan gafaattu gaafas dhaame lukata kan dhaamne harkan dhaame akka xamadamee itti dhumatee awwaala kiristaanaa kana keessa darbanii achi ture achi namni argee fuudhanii haakimii as fidanii walitti xaxanii dubartiin iskaarbii maqarabaa waa maratti qattee akkasitti xaxanii dodola fidan dodolatti xiyyiiti 6 keessaa baasan walaayittaa sooddatti 9 keessaa baasan lutti lachuuyyu harkillee haga kanaa. Abbaa warraa kiyyaatu na jalaa du'e daa'ima 6 irraa ajjeesan kun gamma mana namaa hojjedhe ka guddisaa. Anoo namatti yaadhee makiinaa keessa taa'uun saafadha lutti kee waan ajaa'uuf homaa furmaata tokkoon argama. Achi akkasi shamee waan qabutti fixadhee an kadhadhee iyya ta'uu gara fidee bulchiinsa shaashamanne illee fidee ka shaashamanne deemii galisii gadisii bilbilaa deemii galii ka'aan atitti naan jedhe ka'aan atitti hin dhaqe haadha tiyyaa naan jedhe fotoo kanatti mul'isee naan odoo dheessitu kun odoo dheessitu akkana ta'e naan jedhe taree ilmi abbeeraa kiyyaa harka asit dhabeeraa wanti tokko hin argamu naan jedhe gargaarsaaf garuu fuudheetiin ka mana yaalaati barreessanillee fuudheetti hin dandeessisu wanta akka hin dandeessisu naan jedhe deebi'eet ammallee dhaqee ka shaashamanneetitti mucattii ordiyyaa ka achi maqaa waamtu asu jirti lixxamu jirtii jedheen asuma jirtii jedhe achumaa deemi jedhiini homaa jiranii deemi jedhe naan jedhe qanii sadi dhaqee mucaa hoyitti naan gale achirraa mataan kiyya na tuqame odoo ofii hin beekin asi galee magaalaan kun kana ta'e odoo hin beekin bultii 12 bulee asii fuudhanii kuyarra na fidan kuyarri nageelli na ajajje urga sanirraa sammuun kiyya na tuqameetti ilmi kiyya hagadhaa hin fayyine mana yaalaa jira hagadhaatitti. Na argitan marti keessan hin mala alutti kiyya.
in qabu wanna takka akka gaafa inni dhaamee irraa qanii kana tokko ani ufiitiyyaa dhokataa akkasi kadhataatiin ittiin deebi'a malee mootummaa rasuuni tokko argadhee hin beeku mucaan kiyya. Homaa godhuu hin danda'u. Kana caalaallee mee obboleeyyan kiyyaa dubbatanii akka miidhaan akka anarra qaqqabee isaan irra qaqqabe baay'eetu jira. An hawaasaa ciisee hospitaala hawaasaa ciisee Oromoon hasaasaa shilingi birriin kana Orominnaati dhugaa qabu birri kudhanii na gargaare hospitaala bahe. Hospitaala bahe asitti uugee sibiila giraama 50 baay'eetiniin asitti uugee haati tiyya karaarra afattee ijoolleen hiika shonkooraa karaarra afatteetiniin gargaarsa naa kaafataa durte doolcheef sumuuniidha. Namni wallaaleen jira natti fakkaatu. Doolcheef sumuuniin gargaarsa naa gaafataniiti Dr. Mahammadiin na fidanii homaa baasuu hin danda'u kun hiiqaa mootummaatii baasuu hin danda'u naan jedhe. Sibiila sanarraa baasaa rabbiin isin qabe jedhe. Sibiila saleen narraa baasuu didanii booda haati tiyya karaarra afattee obboleeyyanti sibiila narra hidhanii jira giraama 50 lafee addaan ba'e jedhanii qaama kiyya tokko asiin seessanii foon keessa seessaniitiin akkana narraa ija babaasa. Akka jiru fotoon yeroo sanii ka feesbuukaan dabareellee baay'ee jira akka jiru mana jira fotoo yeroo sanii ka sibiilaan baatee jiru. Akkasi gubadhee karaarra naa afatanii naa kadhatan. Namni na beekullee baay'eedhaan na gargaaranii agas haati tiyya afatte siistariin tiyya ta guddaa tanarra dhalatte asaasa ardaayita afatte isaan waliin adaadan naa oolan isaan kun dimmaa dhufanii asa dooda ardaayita afatte madaabara afatte takka ammootu gabaa keessa afatte akkasin naa kadhatan. Aguma sana akkasumatti imaamni masgiida kennam guddaa Haaji Muusaan dhufanii manan arganii mi'attiitii masgiida keessa yoo lallabnee sii kadhanne nullee hin qabani akka sii kadhannuun hin qabnu jedhaniiti dhufanii kadhan mana qarshii keessa ofiitii baasanii sibiila kanarraa baasanii qarshii 10,000 naa hinnan gaafa 10,000 sibiila kanarraa baasuu deeman 20 nuun jette 20 malee ani akkasuma fidanii makina kontiraataa sibiila waliin mana nagalchanii basabbasaa dhaqee kun kamma argadhe sunu deebi'ee wacii kiyya saabate marfee takkatti kiniini lama naa bitan birri 50 kiniini lama qofa gubadhe qofa kalikumsa akka dhiyineef akkasi dabarsee gaaf kan akkasuma sibiila waliin gubadhe ufajjeese hawaasaa dhaqee ufajjeese achi gata